Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'uu isaanii hanga'oonni hospitaala lamaa ibsaniiru. Hanga'aan hospitaala Dambacaa Addisuu Fiqiree akka sagalee Ameerikaatti himanitti dilbata dheengaddaa walitti bu'iinsa mormitootaa fi humnoota nageenyaa gidduutti raawwateen namoonni 2 du'anii 16 immoo madaa'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun wixata kaleessaa magaalaa Finoota Salaam keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokkoo darbee namoonni 9 immoo madaa'uu isaanii bulchaan hospitaala Finoota Salaamii Maannaayyee Xilaa'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Magaalaa Finoota Salaam keessatti mormitoonni hoteela miseensonni raayyaan ittisa biyyaa itti fayyadamu jedhan tokko weeraruu isaanii kan ibse gabaasni kun humnoota mootummaa namootaan sochii humna waraanaa naannicha keessatti taasifamaa jiru morman irratti tarkaanfiin fudhatanii madaalawaa miti jechuudhaan balaaleffataniiru. Erga mootummaan federaalaa humna poolisii addaa naannolee garaagaraa caasaa waraanaa biraatti jijjiiruudhaaf murteessee asii nageenyi naannoo Amaaraa akka tasgabbii hin qabne kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa ergite. Mormiin dhiyeenya kana godina Goojjam Bahaa keessatti uumame gara godinaalee biraattis babal'achaa adeemuusaa ibseera. Dhimma kana irratti aanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaaf sagaleen Ameerikaa akka yaalaa jiru gabaasni Asteer Misgaanaa dabalee ibseera. Jarmeen misooma addunyaa kan United States USAID projektii haaraa qarshii miliyoona 650 jechuun doolaara miliyoona 12 kan caasaa eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsuu irratti fuulleffate eegaluu adda baasuuf deebii kennuuf dhiibbaa balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa mudatu salphisuu jalqabe. Projektii haaraa waggaa 5f turu kan kibxata har'aa eegalame kanaan sadarkaa kutaa biyyaatti wiirtuuwwan sadarkaa olaanaa uumamuu jechuun USAID ibsee jira. Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti raawwiin projektichaa aanaalee 12 keessatti kan eegalu yoo ta'u guutummaan biyyattii godinaalee biroo 50tti illee kan babal'atu ta'uu beeksisaniiru. Gara oduu ittaanutti ennaa ceenu immoo Eertiraan waggaa 26 booda gara gamtaa biyyootaan Bahaa Afrikaa yookaan Igaaditti deebitee makamuu ishee ministeerri odeeffannoo biyyattii obbo Yemaana Gabra Masqal wixata kaleessaa beeksisanii jiru. Bafaqaadu. Eertiraan garee walitti dhufeenya misooma biyyootaan Bahaa Afrikaa 7 yookiin Igaaditti deebi'uu ishee fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan mirkaneessan Yemaanee Gabra Masqal biyyi isaanii nageenya tasgabbiidhaa fi walitti dhufeenya naannichaa irratti hojjechuudhaaf qophooftuu ta'uu ishee ibsaniiru. Eertiraan bara 2007 kan garee Igaad keessaa baate lola mootummaa Itoophiyaatii fi biyyattii gidduutti taasifamaa ture hordofuudhaan hiika walfalmii daangaa irratti waliigaluun erga dadhabamee booda akka ta'e ibsameera. Eertiraan Igaaditti deebi'uu ishee ilaalchisee ibsi wixata kaleessaa kenname kun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii jira guraandhalaa darbe yommuu Keeniyaa daawwatanii turan biyyi isaanii gara Igaaditti deebi'uu akka dandeessu yaada kennuu isaanii hordofuudhaan akka ta'e eereera. Walgahii idilee Igaad marsaa 14ffaa wixata kaleessaa Jibuutii keessatti taasifame irratti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii kan hin hirmaanne yommuu ta'u ministeerri dhimma alaa Osmaan Saalee fi gorsaan pirezidaantii Yemaanee Gabraab hirmaataniiru. Barreessaan muummee Igaad Dr. Warqinee Gabayyoo Eertiraan gara garee sanaatti deebi'uu ishee baga gara maatii keetiitti deebitee makamte jennee simanna jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoonni amantii Ugaandaarraa gara Itoophiyaa dhufanii turan 80 ta'an gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamuusaa aangawoonni mootummaa Ugaandaa beeksisaniiru. Namoonni kun Itoophiyaa kan seenan ji'a guraandhalaa keessa yommuu ta'u, kutaa bahaa Ugaandaa bakka Soorootii jedhamurraa gama Itoophiyaatti kan ce'an hoogganaan amantii isaanii erga guyyoottan 40 fi nyaata soomtanii booda Waaqayyoo wajjiniin wal argitu fayyina bara baraas ni argattu jechuudhaan erga gorsee booda akka ta'e dubbii himaan ministeera biyya keessaa kan mootummaa Ugaandaa ibsaniiru. Dubbii himaan Simoon Mundee akka madda oduu ajaansi Firaansi Pireesitti himanitti namoottan kana biyya isaaniitti deebisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjiniin qindoominaan hojii hojjetameen lammiileen biyya isaanii nagaadhaan deebi'aniiru. Akkasumas garee nageenyaa waloodhaan qindeessuudhaan hoogganaa amantichaa kan ta'e Paaster Simoon Oppolooti galmee namoottan yakkaan barbaadamanuu keessa galuu isaa fi bakka argametti akka qabamu murtaa'uu isaa
dubbii himichi beeksisuun isaanii gabaasameera. Bara 2000 keessa yaada Ugaandaa keessatti abboomiiwwan Waaqayyoo kurnan deebisnee dhaabna jedhuu fi darbuun addunyaa gaheera jedhu jalatti namoonni 700 abiddaan of gubanii dhumuun isaanii addunyaa irratti amantaadhaan wal qabatee dhumiinsa hamaa raawwate keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Bara keessa jirru kana ji'a eebilaa keessa biyya ollaa Keeniyaa keessatti namoonni of beelessuudhaan yoo duutan Waaqayyoo wajjiniin wal argitu jedhamanii 250 gahan du'uu isaanii fi hoogganaan amantichaa namni Poolni Teengee Maakaanzii jedhamu mootummaa Keeniyaatiin qabamee hidhamee himannaan hedduun irratti dhiyaachuunsaa ni beekama. Walwaraansi hamaan gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru wixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyatti Kaartuum keessatti itti fufee ooluunsaa beekamee jira. Lolichi magaalaa guddicha biyyattii gara dirree waraanaatti jijjiiruunsaallee ibsameera. Jimaata dheengaddaa galgala gareewwan lamaan waliigaltee sa'aatii 24f dhukaasa dhaabuu erga taasisanii booda waliigaltichi dirbata ganama raawwatame walwaraansi itti fufe kuni erga jalqabame ji'a 2 keessatti namoonni 860 du'uu isaanii akka mirkaneeffate gareen haakimoota Sudaanii kan ibse yommuu ta'u sanaa ol ta'uu isaa akka beeksise maddi oduu Reuters ibseera. Saamichi bal'ina qabuu fi okkorri saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa Kaartumii fi kutaa Daarfuur lixaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun isaas gabaasameera. Akka gabaasaaleen jedhanutti himannaan dirqiidhaan gudeeduu caalaan isaa kan dhiyaachaa jiru garee waraanaa humna dafee qaqqabaa isa Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun akka ta'e beekamee jira. Gareen kun dhimma kana irratti irra deddeebiidhaan gaafatamus akka deebii hin kennine gabaasni Reuters ibseera. Kunittuu kanaan jiru barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees dhimma Sudaan irratti kaleessa ibsa kennaniin gargaarsi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti taasifamu bal'inaan kan itti fufe ta'uu isaa ibsanii biyyattii keessatti fala nageenyaa waarii qabeessa ta'e argamsiisuu irratti falli Afrikaa barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaalii nagaa buusuu gamtaa Afrikaatii fi Igaadii akka deeggaru ibsaniiru Antooniyoo Guuterees. Mootummaan Sudaan waxabajjii 9 bara 2023 ibsa baaseen jilli addaa mootummoota gamtoomanii Volker Press akka biyyattii hin seenne erga beeksisee booda itti aantuun isaanii Clementine Nikuweeta Salaamii hojii gargaarsa namoomaa Sudaan keessatti akka hoogganaa jiran beekameera. Hoogganoota gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran itti fufuudhaan walitti fiduuf haasofsiisuudhaaf akka karoorfame pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto ibsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto walgahii dhaabbata misooma biyyoottan Afrikaa bahaa yookiin IGAD marsaa 14ffaa irratti akka ibsanitti hojiin hooggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaan fuulleedhaan walitti fidu torban 3 dhufu keessatti jalqabamuu danda'a. Ibsi dhimma kana ilaalchisee waajjira pirezidaantii Keeniyaa irraa ba'e akka dabalee jedhetti hooggantoonni biyyoottan 4 kan Keeniyaadhaan durfamuu fi Itoophiyaa, Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa of keessaa qabu. Hooggantoota gareewwan Sudaan lamaanii Alburhaaniidhaa fi Hamdaan Dagaaloo magaala biyyoottan kanaa tokko keessatti walitti fiduudhaan haasofsiisuudhaaf karoorfatanii jiru. Yaalii kanas pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir durataa ta'uudhaan akka hooggananu filatamuun isaaniis beekameera. Oromiyaa keessaa hanga yoonaa qorataman keessaa 127 fakkiiwwaniif bocaawwan adda addaa kan qaban ta'uu hime. Fakkiiwwan kunis dhaloota Kiristoos dura hanga waggaa 5,000 kan turan ta'uu qorannoon mirkaneesseera jedhee jira. Naasir Holqa Soofumar irrattis qorannoo addaa taasisee kitaaba maxxansuuf akka jiru ibseera. Galmoo Daawit dabalata qaba. Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha. Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessa yookiin rock artist and paintingiin kun faayidaa guddaa qaba.
akkuma addunyaatti jechuudha yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaas ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraa hin qabne piristooriikii kun seenaa hin qabu jechuudha. Biyya irra jiraatu sanallee tiyya jee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namuu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu barruun holqa keessaa yookiin rook aartiin kun baay'inaan hanga ammaatitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture. Lagni Odaa waggaa 5,500 jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura jechuudha inni. Eegaan ani qorannoo kanarra dhufe fakkeenyaaf lagni Odaa Direedawaa keessa jira. Kombolchii fi Direedawaan wal daangessan laga Hamaatiin barruun amma laga Hamaatitti argamte aanaa Kombolchaa keessatti isinis waggaa 5,500 jechuudha. Amma kachitti argamte deebitee achuma aanaa Kombolchaa keessatti Godoonjii bitaa fi mirgaan kan argamtu kunis qorannoon akka mirkaneessotti waggoota hanga kana qabateeti achi ture jechuudha. Sun qofaa miti. Boorana keessa jira. Kan amma Wallagga Bahaa keessas jira. Deebi'ee Baalee keessattis amma mul'atee jira. Fakkiiwwan kunneen kuni aadaa Oromoo calaqqisiisuu keessa darbeessi qubsuma saba Oromoo duraan illee himuu keessatti gahee guddaa kan qabanidha jedha Naasir. 127 keessaa 67 hanga 65 irraa kan argama dhiyootana New Discover Soofumar argame wajjin toora 67 qorannoon irratti gaggeeffamee waggaan isaa addaan ba'ee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kanuma amma Soofumar torbe darbe keessa argannee Florence Universityidhaan akka deebisaan yookaan sa'aan jabbiin achirratti argame sun waggaa 1,500 hanga 2,300 jechuudha inni kan dhiyootanaa kun jechuudha. Ganaa qorannoon isaa deemaa jira sa'aawwan iddoo lamatti argame Soofumar cinatti jechuudha. Kanaaf kan ammaan dura qoratame toora waggaa 3,000 hanga 5,500 hanga 5,000 jechuudha. Jiran fakkeenyaaf haalli uffannaa keenyaa keessumattuu bara durii anis akkan kitaaba jaarraa 12ffaa hijira 615 seenaa calanqoo wajjin argadhee kitaaba kalloo irratti barraa'e irraa haala uffannaa isaatiif akkan dubbisetti uffannaan dur akkuma warri dur uffatu kun gaafa kalloo irraa gara uffannaatti dhufanis jala kanatti miilli isaanii ni qallata. Gara surrii kanaan qofoodhaan jechuudha. Holqorrattis kan argitu immoo namoonni bineensota adamsanii fi sa'aa 150 saawwan jechuudha. Fi jabbii dura gaafa deemu amma akka garaa bahaa Harargeetti yeroo kana jee isa dura deemu argita. Gasummaan mul'isa mancaa qabatee nama ammaa kana wajjin isaa dhaabbatu mul'isuu danda'a. Inni jechuudha. Kan biraa immoo Shawaa keessatti gaafa ilaaltu haalli istaayilii rifeensa isaaniitiif cufa holqa irratti argita jechuudha. Kanaaf amma laga Odaa jedhame achirratti mallattoon achirratti mul'isu kan akka Odaa fakkaatus jira. Gama biraatiin Naasir holqa Soofumar irrattis qorannoo dabalataa gaggeessee kitaaba addaas maxxansuuf akka jedhu ifoomsee jira. Keessumaa qorannoo isaa holqa Soofumar kanaan aartiiwwanii fi fakkiiwwan holqa keessaa kan umurii waggaa 1,000 olii qaban argamuu isaanii ibsee jira. Kanarrattis ammoo holqi hambaa yuuneeskootti galmeeffamuuf ture sababa muraasaa hafe kuni amma carraa dabalataa argateerasii jedha qorannoo isaa kanaan. Tokko holqoonni tokko hambaa yuuneeskoo ta'uudhaaf waa afurii isa barbaachisa. Tokko uumama barbaachisa. Lamada wanta seenaa isaa barbaachisa. Sadaffaa irratti ammoo aadaa yookaan amantaa achitti naannoo sun itti keessatti gaggeeffamaa ture. Afuraffaa irratti seenaa duraa barbaachisa. Jechuudha piristoorikii isaa barbaada jechuudha. Kanaaf kan qabaannaan wanti isa daangisu hin jiru Soofumar jechuudha. Kanaaf kan kaleessa irratti tokko morfooloojii isaa sirriitti gadi fageenyaan hambaa sun keessa qorannoo galmee sun keessatti hin galle. Maaliif isaanis waan godhan hin qaban biyyoota garaagaraa qorachaa ture isa sun amma walitti qabamee jira inni sun jechuudha. Inni biraa keessumattuu hawwata lammaffaatu dabalame. Amma fakkeenyaaf aartiin holqa keessa hambaa yuuneeskootti galmaa. Biyyoonni garaagaraa galmeessaa jiran biyyoonni Faransaay, Ispeen cuftinuu galmeeffachaa jira hambaa yuuneeskoo irratti jechuudha. Kunis mataa isaatiifuu hawwata lamadaa fi seenaa lamadaatti Soofumariif dabale jechuudha.
argamni amma soofumar biratti argame jechuudha. Kanaaf yeroo amma yoo amma soofumar galmee irraa haqamullee haa turu malee booda galmaa'uudhaaf carra qaba jedhee yaada. Kitaaba kana dhiyeenyatti afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin maxxansuuf kan qophaa'aa jiru Naasirii dargaggoonni barnoota holqaa yoo baratanii ofii isaanii akkasumas immoo biyya isaanii fayyaduu danda'u waan ta'aniif hunduu itti yaaduu qaba jedhee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya akkasumas hawwiin keenya Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Gaanaa keessatti ka fakkii kaasuun beekamtuuf miidhaan gaa'ila ijoollummaan dhaabuu irra ga'ee ture tokko aartii isheetiin fayyadamtee rakkoo kana mormuuf duula geggeessaa jirti. Awwaan Lee Ayibroo umrii dargaggummaa isheetti dirqiin heerumtee ka turte yoo ta'u muuxannoo mataa ishee fayyadamuudhaan guddina shamarranii ilaalchisee yaada dogoggoraa jiru dhabamsiisuuf jirti. Viktooriyaa Amuungaa Akraa Gaanaarraa gabaasteetti. Kan umriin waggaa 26 Hawaa Alii Ayibooroo Awwaanlee yeroo warri ishee nama isheen maanguddoo jettee ibsite haadha manaa akka taatuuf ishee kennanii turan yaadatti. Yeroo sanatti umriin ishee waggaa 13 qofaa ture. Awwaanleen mana barnootaa dhaabuuf dirqamte. My mom introduced me to a man, twice older than me, as my husband or future husband. Haati koo dhiira umriinsaa dachaa lama na caalu akka abbaa warraa koo yookaan abbaa warraa koo gara fuulduraa ta'etti wal na barsiifte. Sun immoo umrii sanatti baay'ee nama dhiphisa. Sababiinsaas yeroo sanatti baay'ee ijoollee waanan tureef. Gargaarsa miseensota maatii namaaf gara laafina qaban tokko tokkoon mana namichaa keessaa miliqxe. Har'a Awwaanleen aartii akka mala hubannootti fayyadamuudhaan dhimma daa'immaniif gaa'ila dirqiin raawwatamuuf furmaata kennuuf seenaa miidhamtoota akka ishee fakkiiwwaniin ibsuudhaaf bakka uummanni itti baay'atutti agarsiisaa jirti. One that focus on the past and the other that focus on the future. So the painting behind me focus on the future of these victims. Inni tokko waan darbe irratti yoo fuulleeffatu kaan immoo sagara fuula duraa irratti fuulleeffata. Kanaafuu fakkiin na duubaan argamu kun egeree nama miidhaan irra ga'uu malu mul'isa. Kanaaf fakkii dubartii uffata suufii uffattee jirtuun kaase. Suufiin immoo bilisummaa bakka bu'a. Qorannoon sadaasa bara 2023 dhaabbata qorannoo Africa Education Watch jedhamuun bahe akka agarsiisutti Gaanaa keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu jiran keessaa nuusa kanneen ta'an kan gaa'ila godhatanii yookaan kaadhimamuuf walii galanii. Leellistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhamee dubbatamuuni. Qaala'insi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ila dhaaban dirqisiisaa jira jedhu. Then there's the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated. Dhimmi wabii diinagdee dhabuus jira. Kanaaf bakka maatiin qabeenya hin qabnetti shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu. Aangawoonni Gaanaa akka jedhanitti mootummaan bara 2027tti gaa'ila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan kaa'e yoo ta'u kunis gar tokkoon shamarran yoo ulfata'an illee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. Gidduu kana aartistoonni akka Awwaanlee
hojii isaanii maatiin Gaanaa hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.